du'aa'i naa godhi jettee maatiidhaan dudubbistee waan qaqqabattee boru deemta boru ol dhufta. Maal agartee? Maal agartee maal dhageesse? Yoomi bakka du'aa'i karattee akkasitti faamilii biraa amma yoo hangal ijoollee wajjin katamaa keessa deemu jirti amma tikeetii illee amma murattu. Jalaadhuma jirti katamaa keessa maal goota? Katamaa keessa shaashambaatu jira qabannaati. Amma Lubuyyee viidiyoo Shaashambaa. bakka nageetti Lubuyyee waan jiru keessaa naasooyna. Nagaattiin kamaali? Maa Walaa qabaynu. Xumuradheeraan walaa qabaynu. maal jettee? dhageettee Xumuradheeraa walaa qabaynu arra galgala amma gana manaa galii faa jedhii jetti muradhee maatii kee faana dabarsi. Boru ganama abdiin si eegaa. Yee bakka Lubuyyee kiyya waan jiru keessaa naasooyna. Nagee an turaa abdii siida walatillee waan jiru keessaa naasooyna. bakka abshir si fuudha yaadin fataa dhifurraa kootu Ifuudhaan kamaali? si fuudha asitti eegee si fuudha fataa dhikootu yaadin Bakka turaa shi Lubuyyee. Bakka turaa baay'ee deemuu fi booda seenalii fi mana kee okee? Kalaas maal goota karaa irraa deemee gali gara mana. amma agaltu ittiin kararra jechuun irraa Deemee gali maamii kee bira. Karaa irra galiiti maamii kee faana taphadhu hadha galiiti deemi. Har'a fataa jedhimee mana galiiti. Har'a raahessime. Ayyee. akka achitti hin deebitu kara biyyaa hin deebitu waan ta'eef maazariitti nagaa du'aa irraa fudhadhu nagaa itti dhaami akkas ta'uu qabda. Waan lolooyii keessatti fakkaatti uffati jettiin. Yaa wanni waca wayii keessa jiru. Waca na xoorinata keessa jiru. Ati maamusha maali jetti nagatu liigidha bara nuni dhagaayyuu hin jiru. Aboo mana geettee irratti fakkaatu ammayyuu Maaliif akkana nuti gosa qoyatu Lubuyyee nukum nagari haasofna. Maa nutti boontaate akkanatti maa boonaa jirta wayi. haadha namu dhimma wayii dhagaa jiruun fakkaattu malee wanni zannaa jedha alama biraa keessa hirtisi. Maal jette Lubuyyee? Kanuma dhaabi qabaa. Bobo Lubuyyee turi haa. Waan baay'ee barreeffatte nama reefi argee rifadheeffati. Maal barreeffate? Nagarree harkisi surprise naan jette akkana gootee harka surprise naan jette baay'ee gammada. Wala surprise naan jette koongiraadheen. Bakka fataa jedha abdii kiyya akkasitti waan nama barbaachisu koongiroo irraa godhiini. Lubuyyee. Bakka deemi arafu amma gara manaa galii kalaas maatii kee faana ture har'allee taatu kana ooftaam. Ergaan deemu jira bara wayin bituu deemu jira Lubuyyee. Eenyu si erge? Waan galii kaakara manaa. Ummaatii yaadni erge. Ummateetiin har'a du'aa'ii naa godhi meegaa jedhiin boorti biraa deema. Du'aa'ii naa godhi jedhiin ummateeti. Ergaa deemu jira bara magaalaa dhaqee wayi bitee gad deebi'a. Du'aa'ii naa godhi jedhiin. Du'aa'ii naa godhi jedhiin. Akkasiin jedhe. Akkiin siin jedhe dhaga'igaa anillee yaada wayii qabaa du'aa'ii naa godhi jedhiin ummateeti. Hayyaniin jaanite akkasiin jedhe. Boo maabistee kun. Ooyi nagaami. Kootu haa. Yalla nan dhageessu. Kara biraa tarte qalbiidhaan. Nagaami. Fayyaa. Magaalaa. Haata kara biraa tarte. Lubuyyee turu kaa bakka. Magaalaa keessa jira. Lubuyyee waan itti naa dhaamtu kaa booda yoo wal arguu baannellee. Deemta. Bakka bees. Itti madhu itti si haadhaamtu. Sillaasee sin deemu. Illaaseetu. Amma mudii maa qabatu. Mudii maa qabatu obboleessi ni deemta moo deemtu. Wasarii miti ammoo haala baas qabu ni deemta moo deemtu. Mudii na qabataatu.
Maal jala sana laalta ni deemta moo deemta nal. Ani wayii siin jee. Waan lafee. Lubbu yaa turi kaa. Oi. Sila maal jedhiin ofaar. Gari baay'ee jitiin akkas jetteera. Lubbu yaa. Ideemte wanne. Oh. Kani bakka biraa nageessina jeeni barcal jee dhaabbata. Maal dhaabatare? Maaliif beeka dhaabbatee na laala maaliif dhaabbata? Kontraata deemtu koo ati VIP maaliif ummata? Ati kontraata maan deemtu koo VIP yaadni? Kontraata maan deemtu? Kontraata maan deemtu koo VIP deemtu? Maal taayoo deemtee? Kontraata maan deemtu koo VIP qabattee deemtu? VIP qabattee deemtu kontraata maan deemtu? Hindi ka parwaan jooju kirbuyyee. Sillaasee Raasseelee. Sillaasee Raasseelee. Akkasiin jedhee. Dine. Asalaamaaleykum. Nagaan yoo Waan isin jedhan dhageenye Arafaat. Yaa. Haram kaatan. Magaalaa kaan. Maal jettee? Kontraata maan deemtu? Kontraata qabadhu deemii. Qabattee. Baajaajiin jirtu wallahi bannaati. Maa kino tun isin deemtu amma taseente tun. Yaa firditti arganne nagartu cufti fuul maka sana itti gisee deemteen. Maa Eh? maa jiraatilee fuula keessa. Maalittiin beekan? Gara mana. Saamee qaggalta kara mana. Maal gadi? Way asmaa'iin Manatti saamee bidee qaggalta. Lubbuyyee. Fatimaa Yookaan akkas irraa hin dirqama kiyya ofirraa baafadha jedheeti guyyama lama guyyama muraasan naafi already sana booda immoo namni gaa haga dirqamni irra jiru tokko ofirra yoo kaa'e afaaniin qaaquu maal jechuu osoo hin taane akka nama miidiyaaf jiraatu osoo hin taane akka nama obbolummaa fi akka nama namummaatitti namummaatitti yaa. waa wahii just dirqama sirra jiru bakkaan numa geetta. Miidiyaa kanarraa namni baay'een hin beekanii akkana taanaa akkas goonaa akkas ta'amaaf jedhaa akkuma 6-7 wal gahaa tagbaarii nama tokkochaan agarre keessaa yoo akkuma beektu. Kana waan ta'eef namni yeroo ammaa beektaa namaaf waa wahii yoo ta'e namaaf yoo dildila ta'e rabbi isaa dildila ta'a namni immoo faayidaadhaaf jecha namaaf waa wahii ta'a yeroo ammaa. Giif endatee akka jedhan san yegiddi nama tokko waa godhuudhaaf waa wahii argachuudha qaba namni akka itti yaadu beekta. San immoo yoo gara rabbiitti yaaddee nama wayiitii waa wayii goote ati immoo wanti saniin duuriyaa saniin rabbi dabalee bakka sii buusuu danda'a. Atamu duratti keessa keetitti ilmaan keetirraa qabee jireenya keetirraa qabee waan baay'ee si eeggata tola ooltummaa har'a namaa ooltee mucattii kana dingata rabbiin si bira fidee wal isin barsiisee sii galee hawaasni martii akka qoosattillee ta'ee akka wannottillee ta'ee rabbiin deemee jecha waan san isii kaayoo isii yookaan yaad isii rakkoo isin keessa jirtu san sababa taatee fi rakkoo keessan keessa baatee mul'ata isii yookaan yaad isii karoora isin qabdu san asiin ga'uun baay'ee tokko. Baay'ee tokko jechuudha.